torbaniin guyyaa sanbataa kan adeemsifamu hojiin duula qulqullinaa kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti bakka Alam Baankii yookaan Bookee jedhamutti hojjettoonni qulqullinaa fi jiraattonni duulaan naannawaa isaanii qulqulleessaniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaan aanaa Arfaffaa obbo Yaasin Mohammad hojii hubannoo cimsuu qulqullina naannoo irratti kennameen akkaataa qabinsa balfaarratti jijjiiramni gaariin dhufuu isaa himaniiru. በየማለዳው እየተነሳ አካባቢውን እያጸዳ ማጽዳት ብቻ አይደለም ውብ ganama ka'anii naannawa qulqulleessu isa qofa osoo hin taane naannawa isaanii miidhagsuuf magariisa taasisuuf biqiltuuwwan ganna darbe dhaabamaniifis kunuunsa irratti hojii bal'aan hojjetamaa jira. Amma bakkeewwan baay'eetti akkaataan qabiinsa fi dhabamsiisa balfaa hubannoo gaariitu jira. Akkuma argitan bakki kun baay'ee kan xuraa'edha. Kosiiwwan adda addaas kan itti gatamanidha. Kana irrattis hawaasaaf hubannoo baay'ee kennuun naannawa xuraa'ee ture bakka kana karaa qindaa'een fi gurmaa'een qulqulleessuun bakkicha qulqulluu fi miidhagaa taasisuun qaama laallatutti kennuuf kan karoorfamedha. አድርጎ ቦታውን ጽዱ አድርጎ ለማስረከብ የታለመ ነው። itti aanaan ዳይሬክተር ኦላና ኤጀንሲ ቡልቺንሳ ቁልቁልና ቡልቺንሳ መጋላ ፍንፍኔ ኦቦ ሳዲኩ ሹኩር balfaawwan gogaa fi dhangala'aan qarqara laggeenitti gataman fayyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu kaasanii rakkoo kana sochiin duulaan qarqara laggeenii qulqulleessuu jalqabamuu isaa ibsaniiru. በቆሻሻ የተደፈኑ ቦዮች፣ ዲቾች፣ የወንዝ ዳርቻዎች ቦይወን ዲሺወኒ fi qarqara laggeenii balfaawwan garaagaraan cuqqaalamanii jiran hawaasa qindeessuu fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun balfaawwan jiran qulqulleessuu fi bishaan daandii isaa qabatee akka deemu gochuu fi balaa lolaa ganna uumamuu danda'u to'achuuf hojii jalqabnedha. Guyyaa har'aa kanas kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo fi Cirqoositti jalqabneerra. Torbanis hojiin kun kutaalee bulchiinsota magaalaa hunda keessatti sochiin isaa cimee kan itti fufu ni ta'a. ከተሞች በንቅናቄ በታጀበ መልኩ እየተሰራ እንቀጥላለን። namoonni duula qulqullinaa irratti hirmaatanis hawaasni hojii qulqullinaa hojii isaa guyyaa guyyaa taasifachuun naannoo isaanii qulqulluu fi miidhagaa taasisuu qabus jedhaniiru. በጣም ለጤና አስጊ ነው። ይሄ እንደምታየው የዋለ ያድር ሲሄድ ለሀገር ውበትም ሆነ akkuma argitan gaafa olee bulee baay'ee sodaachisaadha. Naannoo xureessuu irra darbeeyyuu kun dhibeedha. Naannoo kana guyyaa sanbata duraa daqiiqaa muraasa booda namoota baay'eetu asoola. Afaan isaanii akkasitti cuqqaallataniitu kan isaan deeman. Garuu kana dhabamsiisanii nagaa gochuun ni danda'ama. አስወግዶ ማለት ለጉዞ ሰላም መስጠቱ በጣም ለኔ ራስ እርካታ ነው። ነዋሪው ለራሱ ነው የሚያጸዳው። jiraattonni ofii isaanii qulqulleessuu kan qabnus ofii keenyaaf jenneeti. Dhibeen kanarraa dhufe nuunis ijoollee keenyas ni huba. Kun akka hin taaneef of eeggannoo dursaa gochuun barbaachisaadha. Kana irraa ka'uunis ji'atti yeroo 4 bahuun ni qulqulleessina.